Dhaggeeffattoota keenya kun sagantaa qophii kaayyoo kan karaa miidiyaa walabummaa Oromiyaatiin dabru. Qabsoo kana keessa bara chaartara 1991 irraa eegalee hanga ammaa qabsuma kana keessa jira. Guyyaa tokkollee afuurarraa fudhadhee hin beeku. Jaarmaya Abaa Oboo biyya alaa. Jaal jireenya jalumaa bilbila kaasuu didee. Arrabni jaalli miidiyaa irratti bahee hogganoota kana arrabsu eegalaan namni aaruu eegale. Jaalli kun jireenya meeshaa. Lakkisaa osoo hin ta'in dirreedha jaalmarroon waa'ee tokko maqaa namaa faallee kaasee waa dudubbate. Taanzaaniyaatti maaltu ta'e? Mariin sun walii mallatteessuu fi waraana kana akkaataa waraana biyyaatti waliin wal simatee wanni integrated akka ta'u. Sani mariin wanti waan dhumatee tureef waan hunda. Seeraaf seerri dhaabaa silaa lafarra jiraatee mirgaa fi dirqama miseensaatuufu raawwatama ture. Addatti waan hojjetu qabaachuu waan isaan hin beekne miseensi koree hojii raawwachiisu. Amma jalqajalaa yeroo hedduu wanni jiru waan silaallee hin gaafatini waraana opereeshinii waraanaa akka gootu kan dur waraana keessa nu barsiisan sani sanuma execute godhata. Dubbii booree lammii sanirratti yoo naa deebite. Yaa booree lammii booree qofaa miti beektaa sanyiin gaafa duraa dhugaa dubbachuun to be honest yeroo duraa diinaa wajjin hariiroon qabu. Nama jibbanillee diinatti illee galu akka isaa jibbuunillee nama rakkisa. Jaalabdiis akkasii taanuma marroodhaa. Tis akkasumatti wal irratti deemaadhaa jira namoota biraas dabalatee jechuufi. Warra gaafa 2017 bara 2017 filame miseensota shanee gumii sababa biyya alaa jiran gorsatti jijjiiraman. Manni heeraa fi seera lafa kaate yookaan lafaa qabu kan kaleessa deemaa turetti hin jirre kan namoonni gartee qeente yookaan murni gabaabduun tokko qoftiin geggeessu. Sun hin jirtu amma namni ganda maarree jinni jaanii haasawanii Sona hin jirtu isaan sadeen wooma addaa waan waliin qaban malee suni bakka isaan hin jirtu kan biraa immoo. Jireenya mataan isaa mootummaa Itoophiyaatiin blackmail tahuu dhabuu isaa gaarantiin nu qabnu jira. Osoo kana harkaa jirru namni taa'ee akkanumatti bookkisuun jaarmeenii keenya ka dur caala jaarmeenii keenya ka dur jabaadha jechuun